Hai hordoftoota keenya jirra jirtu. Nagaa keessanii hordoftoonni koomini keessaa biyya alaa jirtanii akkami jirtu? Nagaadha nuti jirra. Nagaa keenya har'a maal hojjetaan jira? Kanan hojjetaa jira har'a. Namatu lidatii qaba. Hojiin nama gargaaraa jira jechuudha. Akkamiis hin jirtu? Nagaa keessa nuti jiru jireenyi hundi bareeda. Nutis jirra. Kun haala kana keessa jirra nuti warri Itoophiyaayyuu. Waxii waxaan jira. Ganaa waxa inota baay'eetu hojjetama. Allicaan jira. Goommanni jira. Namatu lidatii qaba jechuudha. Kanaaf amma afaan waan hojjetaa jiru isinitti agarsiifne. Isinii waraabe. Naala kanaan akkasitti boruudha jechuudha. Hojjetaan jira. Namni hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa akkasitti naala kanaan waxiin biraa garuu ganaa duubarra hojjetama. Bibbituu dhaqxe jechuudha mucayyooni. Kateen uffadhee har'a. Kateen har'aan bareedu. Kateen uffadhee waxiin waxaan jira jechuudha. Ganaa amma waxii diimaa gochaa jirra. Isheen immoo waa bituu dhaqxee jechuudha. Kushinaa akkuma argitanitti kunoo hojii hojjetaa jirra. Kunoo waxii ilaalaa. Waxiin kana ilaalaa. Shunkurtii adii qoncisaan jira jechuudha. Haala kanaanii kunoo foon diimaas jira ilaalaa. Ganaa hojjetama. Lafeenis ganaa jira. Akkasiin haala kanaan har'a kushinaa keessa jirra. Gugurraachuuf namni dheere. Kateen uffadhee jira. Akkasittiin haala kanaan waxii gochaa jirra jechuudha. Isin nama naqadda'utu hin jirre. Humna mana qadda'eera. Namatu hin jirre. Akkanatti bakka ajaa qabna kottaa nyal'aa. Waxii foonii. Mucaa xiqqaa sana afaan yeroo waa'ee viidiyoo hojjetu beektu hundi mucaa daa'ima sana lidatii isaati waggaa lammaffaasaa. Tolee. Kanaan haala kanaanii yoo nama qabaatan malee dhugaa namni asitti Finfinnee kanatti hojii baay'ee nama gargaaru. Yoo nama beektan malee ni ulfaata. Ganaa hojii baay'eetu hojjetama kan isin ajaa'ibu. Ganaa goommana hojjennaa, allicaa hojjennaa, dinnicha hojjennaa, waa baay'ee hojjenna ganaa. Kottaa nu gargaara. Shunkurtii adii qoncisaan jira. Akkuma argitanii. Xiqqoo gaa viidiyoon kun gurraachaa obsaa homaa gochuu hin danda'amu. Haala isaati. Mijataa miti jechuudha iddoo isaati. Iddoo isaati. Sinis gaafa biyya keessatti galtan akkanatti waxii hojjettu abshiriin isiniin jedha. Ijoollee keenya ganaa foon illee muraa. Ana bichaa jira namni hojii ishee gargaaru dhugaa namni hin jiru.
bishaanti kalleessuufanidha. Kana qubeen dachaa like share gochuu hin dagatina. Viidiyoo taanus isiniif waraabaa ganaa maal akkan hojjedhu ni ilaaltu jechuudha. Bye bye, like share godha.